Egaat murtee Eertiraan dhaabbaticha keessaa of baasuu irratti fudhatteef deebii laate. Itoophiyaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon gama waraanaatiin waliigaltee mallatteessan. Jarman gargaarsa yuuroo miliyoona 200 ol Itoophiyaadhaaf taasisuuf waliigalte kanneen ja'an hangafoota keenyaa gabaasa biroos ni qabnaa amma oduu bal'inaan. Egaat murtee Eertiraan dhaabbaticha keessaa of baasuu irratti fudhatteef deebii laate. Biiroo isaa guddicha Jibuutii jirurraa arra muddee 12 bara 2025 dhaabbanni walta'iinsa biyyoota baha Afrikaa Egaat murtee Eertiraan dhaabbaticha keessaa of baasuu irratti fudhatteen gadduu ibse. Mootummaan Eertiraa Egaat keessaa bahuuf murteessuu isaa waajjirichaaf ergerraa kan hubatee dhaabbanni kun Eertiraan miseensummaa Egaat keessaa wayita of baaftu kun kan jalqabaa akka hin tahin hime. Bara 2007 keessa wanta ummanni naannichaa fi addatti ammoo Eertiraan irraa eeyde bahuu hin dandeenye sababa ja'uun miseensummaa dhaabbatichaa dhiiftee turuu Egaat ibsa isaa kanaan ifoomsee jira. Turtii waggoota 16 booda ammoo bara 2023 deebitee miseensummaa haaroomfatte. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa baase kana keessatti sababa ammaas irra deebiin miseensummaa keessaa baateef yoo ibsu dantaa Eertiraa eegaa hin jiru tasgabbii fi fedha uummata naannichaa kabachiisuu hin dandeenye jedhee jira. Egaat deebii isaa keessatti mootummaan Eertiraa ejjannoo isaa irra deebi'ee akka ilaaluu fi guutumatti amanamummaa gaariin dhaabbatichatti akka makamu kaayyoo waliinii nagaa tasgabbii fi misooma guutuu naannichaa tarkaanfachiisuuf taasisuu kan jajjabeessu ta'uu ibsee jira. Xumura irratti Egaat marii waliinii naannoo fi tarkaanfii waloo faayidaa uummattoota gaanfa Afrikaa guddisuuf qabu cimsee kan itti fufuudha ja'a. Itoophiyaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon gama waraanaatiin wal tumsuuf walii galanii jiru. Itoophiyaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon dirree waraanaatiin tumsuuf waliigaltee mallatteessan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Aayishaa Mohammad ministeera raayyaa ittisa biyyaa Rippaabilika Koongoo Chaarlis Riichaard Moonjoo waliin mari'atan. Biyyoonni lamaan marii isaanii keessatti dhimmoota dirree waraanaa irratti walii tumsuu fi qindoomina uumuu danda'an irratti xiyyeeffatan. Aayishaa Mohammad Itoophiyaa fi Rippaabilikni Koongoo hariiroo dippiloomaasii cimaa baroota dheeraa qabu ja'an. Biyyoonni kanneen gama oomishaalee industirii waraanaa, suphaa meeshaa waraanaa, barnootaa fi leenjii akkasumas ergama nagaa eegsisuu irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessuu isaanii beeksisan. Waliigaltichi dandeettii waraana biyyoota lamaanii waliin fayyadamuuf carraa ni uuma. Ministeerri kun addunyaa amma jiru tumsa kan barbaaddu ta'uu ibsuun rakkoolee naannoo kanneen akka shororkeessummaa daangaa qaxxaamura waliin ta'uun ittisuuf gahee olaanaa akka qabu ibsan. Chaarlis Riichaard Moonjoo gama isaaniitiin waliigaltichi nagaa fi nageenya biyyoota lamaanii daran guddisuuf gumaacha olaanaa akka qabu akeekanii jiru. Waliigaltee kana hojiirra oolchuuf kutannoodhaan akka hojjetanis cimsanii dubbatan. Mootummaan oomishaalee boba'aa irratti gibira 30% akka hin dabalamne ibse. Abbaan taayitaa boba'aa fi inarjii jalqaba baatii muddee 2025 irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri 30% akka dabalamu haasa'amaa ture akka hin jirre beeksise. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa boba'aa fi inarjii Dastaa Maakwaaninti ibsa gaazixaa Riippoortar Itoophiyaaf kenneen muddee 2025 irraa eegalee oomishaalee boba'aa irratti gibirri 30% akka dabalamu jechuun odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa ture sobaa ja'a. Dhimma kanarratti ministeera maallaqaa dabalatee qaama mootummaa kamirraahuu ibsi kenname akka hin jirre kan mirkaneessan daarektarri olaanaan kun gibirri ja'ame kan olola miidiyaa hawaasaa qofa irra naanna'aa jiru ta'uu ibsuun abbaan taayitaa boba'aa fi inarjii ji'a kana irraa eegalee daballii gibiraa akka hin jirree fi mootummaan dabaluufis yaada akka hin qabne hubachiise. Odeeffannoo sobaatiin hawaasni jeequmsaa fi doorsisni hin barbaachifne irra ga'aa jira kan jedhu daarektarri olaanaan kun dhaabbilee raabsaa boba'aa fi buufataaleen murtee mootummaa tokko malee gatii boba'aa dabalan seeraan kan gaafataman ta'uu cimsanii dubbatan. Magaalaa Finfinneetti boba'aan haalaan dhiyaachaa akka jiru ibsuun odeeffannoo sobaa kanaan garuu gatiin akka dabalu taasise. Kanaanis odeeffannoon kenname dogoggora ta'uu isaa irra deddeebiin dhaabbilee boba'aa fi buufataalee dhiyeessa boba'aa beeksisuu kan ibsan daarektarri olaanaan kun dhaabbileen boba'aa Jibuutii irraa argatan karaa seeraa hin taaneen gatii akka hin daballees yaadachiisan. Leenjiin koodaroota miliyoona 5 lammiilee dandeettii dijitaalaa hidhachiisuuf karoorfame. Itoophiyaatti waggoota 3 bara 2017 hanga 2019tti lammiilee miliyoona 5 ogummaa dijitaalaa akka addaatti hidhachiisuuf karoorri qophaa'ee jira.
Kanaan wal qabatee hoogganaan waajjira damee paartii badhaadhina naannoo kibba Itoophiyaa obbo Gabra Masqal Caalaa leenjiin koodaroota naannoo kibba Itoophiyaa xiyyeeffannoo guddaadhaan hojiirra oolaa ja'an. Waggoota sadeen keessatti lammiilee naannichaa 235 fi 10 akka leenjisuuf kan karoorfame yoo ta'u, hanga ammaatti lammiilee 125 ol leenjicha irratti kan hirmaatanii fi isaan keessaa 69 fi 929 waraqaa ragaa fudhachuun eebbifamanii jiran. Karoora kana caalatti bu'a qabeessa taasisuuf hojjettoonni mootummaa hundi leenjii kana irratti hirmaachuu kan qaban yoo ta'u, dargaggoonni kutaa kurnaffaarraa kaasee hanga koolleejjii fi yuunivarsiitiittis ni leenji'u. Hojii miidiyaa fi hariiroo hawaasaa bal'inaan kan raawwatamu ta'uus eeran. Hooggantoonni naannolee kanneen mata duree adeemsa seektaroota mul'ata mootummaa ida'amuu ja'uun leenjii kana irratti hirmaatan karooricha galmaan ga'uuf ciminaan hojjechuu akka qaban cimsanii dubbatan. Carraa hojii Itiyoo Koodarsii uumuun lammiilee guutuu biyyattii faayidaa guddaa waan qabuuf bu'a qabeessummaa isaaf waliin hojjechuun barbaachisaadha. Jarman gargaarsa yuuroo miliyoona 200 ol Itoophiyaaf taasisuuf walii galte. Jarman gargaarsa yuuroo miliyoona 200 fi miliyoona 60 Itoophiyaadhaaf taasisuuf walii galanii jiraachuun gabaafame. Jarman fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa tasgabbii naannoo fi gargaarsa namoota buqqaanii jiran gargaaruuf kan oolu maallaqa gargaarsa yuuroo miliyoona 200 fi miliyoona 60 Itoophiyaaf kennuuf walii galtee jirti. Waliigalteen kun Reem Alabalee Reedovan ministeera federaalaa tumsa diinagdee fi misooma Jarmanii fi Ahmad Shidee ministeera maallaqa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffame. Tumsa haaree kanaan yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 6 piroojektota misoomaa fi tumsa teeknikaaf kan oolu yoo ta'u, yuuroo miliyoonni 100 immoo deeggarsa bajata kallattiidhaan haaromsa mootummaa Itoophiyaaf kan oolu ta'aa ja'ame. Ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee ibsa kenneen mootummaan gabaa jijjiirraa fooyyeessuu loojistikii fi haala daldalaa mijjeessuu tajaajila mootummaa saffisaa fi qulqullina qabu dhiyeessuu irratti hojjechaa jiraachuu hima. Itti dabaluunis damee anniisaa daldala raabsaa elektirikaa babal'isuu irratti ciminaan hojjetamaa jira jechuun ragaa baha. Ministeerri Reedovan biyyi isaanii Jarman fandii maallaqaa bosona naannoo ho'aatti argamuu fi eegumsa naannoo ilaalchisee shoora olaanaa irratti hojjetamaa akka jirus akeekkachiise. Jillee biyyoota lamaanii kun tumsa misooma nageenya naannoo fi haaromsa diinagdee jajjabeessuuf waliigaltee cimaa irra gahanii walitti dhufeenya biyyoota lamaanii yeroo dheeraaf ture daran akka cimsan hubachiisanii jiran jechuun ministeerri faayinaansii Itoophiyaa gabaase. Eegan kabajamtoota hordoftoota OBM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.